كانوا تفجافنو جارا ما في جاللا في تقما يونتي هجي تلجين بكلا تلجي تدجين جدن يواجدن وان سمين قدر ببان دبدو دجين يا ربي يا خالق اجرو كان كنا قرآن فديسان تلجي واركوتا إرّا يا ربي نغفل جيزير كون كنا أنت يا ربي ولانا اجلنا يا ربي إخوة الإيمان لا تهلكنا مع القوم الهالكين اجلنا يا ربي الله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota fi jaalatamtoota fi dhageeffattoota fi bakka jirtanitti bahaa fi seensatti kaabaa fi kibbatti kallattii hundumatti nageenyi rabbii guddaa isinirraa jiraatu isinin jedha. Eega kanaati ergaan xiqqaan isaa kaani qabu maal ka jedhudha. Yaa dhiiroo jechuudhaan gaafiin bilbilaa fi kallattiidhaanis natti dhiyaatee jira. Maaliif natti dhiyaate yoo isinin jedhu li'ajli haadhihi sababii tanaaf inshaallah igaa sila bo'ati gaa nu dhageenyeen jirru agarreen jirru sababii waan kana maali waan jedhudha natti dhiyaate. Tanaranga babsa wasini gabasa obole yankali ala biya kesa mokodo yula fesisa gole indandamu kesa kama hingesini aduna disa akkana tidisu kana tubahesa kani jangwal gareka wali sagalesa obolu mata tunu gode misensa namne denisa kabu hokkayu duresa nyati yire batere kesa adofo جاءون تلجوم تبلسا جرنو دران قره حمزة في بلال بانا تكا والدبني انتان إسان دينا اجلنا يا ربي إخوة الإيمان لا تهلكنا مع القوم الخالقين يا جرو دنيا خينك أقمي دبا مكان كيتو إنون قبو مامي قبولي سيو دبده هنگرتو بكبوا جربدون دنيا الدنيا يوبده دلائده في الدبوا مروم وهيتي فو دبمتو يوجرا إيقا دبمي أمو بكبون لنجرا قبولي سكو دبنا صبري دوما وفرا جالا اللي تقو دبنا نساء سارجناها اجلنا يا ربي إخوة الإيمان لا تهلكنا مع القوم الخالقين dhiyaate kanarratti ammoo deebisaa waan kanaa maali jechuudhaaf deebisaa isiniif laadha na dhageeffattan jedhee yaada. Egaa akkuma beekamu inshaallah gargaarsa rabbii guddaatiin haqa rabbiin haa qaxxamsiisu kana wanni godhatamuu fi هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توني سنة رسول ربيتي والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم رسول ربي هردفو دافي ونتني قد تمتو إيقا خان الرتمو كادي ما داف وان غرغراتيف كس واني كناف قد تمنزرو واني سين قد تمو قبدوف أكا كيتيو دي بيتن انجرم سنة رسول الله سنتاناني خان الرتمو أكاتان قد تنسيسي harka mirgaati akkaataan godhatinsa isaa quba kana sini galami quba xiqqaatti aanu kana sini gala kana inshallah ta'ala rabbi kan haga tafsisu sababbiin isin godhatamtuuf kan wanni bakki isin itti wanni isin godhatamtuuf yoo kana tahu wanni isin godhatamtuuf sunna rasuulaati waan ta'eef wanni isin godhatamtuuf rasuula rabbi hordofuudhaaf waan ta'eef akkaataan isin itti godhatamtuuf akkana moo akkana أرجع تنجد يا داب اجعلنا يا ربي إخوة الإيمان لا تهلكنا مع القوم الحالكين يمضي أكوك فلا تلقى له كلفا والمال بعد ذهاب المال مكتسب لكل شيء ندمته عبد وما لفقد الصديق من عبد وبليس ابن إسافون إسا ويرى تير روحي اتدبسان كانوا ما هفتوا قرفا يكونوا دمساف وبليس ابن الرئيسا قرى ويرى تير روحي
daraan warra itti raratu taa'ee gatatara sunoo guyyaan beeku yooma sirraa tara guyyama takkatti seena mana haara guyyaa kanaaf jecha mee maaliif wal dhabna obbolummaa biraa mee maaliif fagabna jabaadhaa jedhan ergamaan rabbi wakuunuu cibaadallaahi ikhwaanaa ijalna yaa rabbi ikwatan limaanaa laa tuhliknaa ma'al qawmil khaaliqiina dawa baratan jedhe yaada gadi tuutanii amma warra sirraan arge yoo ta'u akkasuma warri gama chaanalaatiin yookiin yuutuubiitiin jechuudha marumaa fi jettanii barreessinaan argachuu dandeettanii kanaafi ergaa kana garagaraa kiyyaa fi akkasuma kaulamaa'otaa fi kadhaamsa garagaraa achirra jiru achirraan share subscribe like gootanii argachuu ni dandeessanii kanaaf inshallah ta'ala rabbiin hamil keessuun wantoota argame kunuu sababa wahii irratti isinii sagaleesse aniin kuni gargaarsa rabbiitiin sababbiin kana maali jennaan nabira ta'anii nama hedduun nagaafate sila boofsi argan jirru dhagaan jirru waan jedhuudha akkasuma bilbilaanis ergaan qaqqabeen jira marti keessanuu sababbii jarri nabira taa'ee nagaafatee fi kun bilbilaan nagaafateen akkaataan qubee itti godhatan yookiin waan kana itti godhatan ifa isinii bahee jedhee yaada warri na yaadachiisee beeksisa akkasii nabira kaahisuun hajaa isaanii rabbi isaanii haa baasu yaadaa muraada isaanii ka diinii ka duniyaa ka ilmii ka ilmaanii rabbi isaanii haa baasu jechuun du'aayiidha kuni ka ergaan isaan qaqqabee ka isaan hin qaqqabiin ka ofirratti hambifannee wayita addaa goonuuf illee akkuma itti fufetti jira jechuu barbaanne du'aayin inshaallah ta'ala kanaaf nagaaf naa jiraadha fayyaanaa ta'a marumaaf tuubii hordofnaan waan baay'ee argattan jedhee yaada waan rabbi na gargaariiniif هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته